Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota YouTube chaanalii Dirree Barnootaa. Nagaa keessa mini nageenyi badhaadha. An nagaa kooti Waaqayyoof haa galatu. Nagaa qabaadhaa, nagaan dhabina. Kun tuutoriyaalii koorsii loojikii irratti afaan Oromootiin isiniif laattamudha. Tuutoriyaalii keenya kanaan Chapter 1 koorsii kanaa Introduction to Philosophy toopikii jedhu kan wajjin laallu ta'a. Sababni isaas loojikiin damee filoozofii yookaan saayinsii falaasamaa keessaa isa tokko waan ta'eef, waa'ee loojikii barachuu keenyaan dura waa'ee filoozofii yookaan saayinsii falaasamaa hamma tokko hubachuun waan nurra jiraatuuf. Chaaptarii kana egaa paartii lamatti qoonnee ilaalla xiqqoo waan bal'atuuf nu jala. Paartiin inni jalqabaa akka itti aanutti kan dhiyaatu ta'a. Na faana tura. Hiikuma filoozofii irraa kaana. Etymologically, the word philosophy comes from two Greek words, philo and sophia, which mean love and wisdom respectively. Etymologically, gaaf jennu just etymology is one of the technique of defining a certain word using its origin. Jecha tokko yemmuu hiiknu mala itti gargaaramnudha. Innis originii yookaan madda jecha sanaa eessaa akka dhufe fayyadamnee kan ittiin jecha tokko hiiknudha etymology jechuuni. Logic and language chaaptarii jedhu jalatti paartii waan itti aanan keessatti kan laallu ta'a. Waa'ee etymology jechuu keenya, waa'ee definitionii, technique of definitionii jalatti. Kanaaf egaa filoozofiin jechoota Giriikii lamarraa kan dhufedha. Philoo fi Sophia kan jedhanirra. Philoo jechuun love yookaan jaalala jechuu yommuu ta'u, wisdom jechuun ammoo Sophiaadha. Walitti yemmuu finnu that the literal definition of philosophy is love of wisdom. Beekumsa yookaan ogummaa jaallachuu jechuudha. Literal definitionidha garuu guutummaatti ibsuu baatullee jechuudha. But this is not sufficient to understand the philosophy. Definitioniin kun guutummaatti filoozofii ibsuullee baatu yookaan filoozofii hubachuudhaaf nu gargaarullee baatu ga'aa sufficient illee ta'uu baatu. Walumaa gala filoozofii jechuun love of wisdom, ogummaa jaallachuu jechuudha. It is difficult to define philosophy because philosophy has no specific subject but it primarily deals with issues. Filoozofii ibsuun baay'ee rakkisaadha, baay'ee ulfaataadha. Sababni isaas sabjektii muraasa sabjektii qeenxee irratti miti kan inni focus godhu filoozofiin baay'ee sabjektii disipiliinii bal'aadha filoozofiin. Just natural scienceidha, social scienceidha jennee ramaduufillee baay'ee kan rakkisu disipiliinii baay'ee bal'aa ta'edha. Primarily jalqabatti garuu kan inni wajjin wal qabate yookaan deal godhu issue wajjin filoozofiin. Issue yemmuu jennu literal definitionii isaarra hiika bal'aa ta'e kan qabudha. Issue yemmuu jennu dhimma wanta tokkoo qofa otoo hin taane dhimmoota furmaata barbaadan yookaan dhimmoota wal falmisiisoo. Just this world is full of perennial problems akka jennu san. Addunyaan kun rakkinoota bara lakkoofsisan baay'eedhaan kan guuttedha waan ta'eef rakkinoota sanaaf fala kan itti barbaannudha jechuudha. Karaa rakkinoota sanaaf fala barbaannudha. Philosophy is the study of general and fundamental problems. Hubadha, fundamental problems. Rakkinoota sasalphoo mini rakkinoota gurguddoo walumaa gala rakkina yuunivarsii kana jala jiru rakkinaan guuttedha addunyaan kun waan taateef gaaffii deebii hin arganne baay'eedhaan kan guuttedha addunyaan kun waan taateef filoozofiin egaa rakkinoota akkasiitiif furmaata kan barbaadudha. Rakkinoota akkasiitiin wal qabataa jechuudha. Rakkinoota akkasii sana qo'ata. Matters yookaan dhimmoonni inni itti wal qabatu existaansii argama wanta tokko, knowledge beekumsa, truth dhugaa, waa'ee bareedinaa, waa'ee seeraa, waa'ee haqummaa, waa'ee sirrummaa wanta tokkoo, waa'ee sammuu namaa, waa'ee afaanii kanneen hundumaa kan wal qabatudha. Biraanchii isaa jalatti kan laallu ta'a waa'ee isaanii tokko tokkooni. Just akkuma jenne egaa loojikiin damee filoozofii keessaa isa tokkodha loojikiin. Logic is one of a branch of philosophy which treated simultaneously as a field of study and as an instrument
Filoozofaroonni yookaan filoozofii keessatti loojikiin waan lamaaf gargaara. Filoozofaroonni loojikii waan lamaaf itti gargaaramu. Tokko as a field of study. As a field of study. Akka fiildii qo'annoo tokkotti itti gargaaramu. As a field of study loojikiin kan inni gargaaru. It study arguments and the principles and methods of right reasoning. Waa'ee argumentii chaaptarii 2 jalatti kan laallu ta'a jechuudha. Loojikiin argumentii waa'ee argumentii kan qo'atudha. Saayinsii waa'ee argumentii qo'atudha. Saayinsii waa'ee argumentii evaluate godhuudha. Argumentii gamaggamudha loojikiin. Right reasoning sirreessanii yaaduu yookaan sirreessanii sababeessuu karaa raashinaal ta'een karaa sababaawaa ta'een jechuudha. Waa'ee isaa kan qo'atutu loojikiidha. Bal'inaan ilaalla isa. As an instrument akka meeshaatti ammoo loojikiin it helps us to formulate our own rational arguments and critically evaluate the soundness of others' arguments. Akka meeshaatti yookaan instrumentiitti loojikiin kan inni nu gargaaru argumentii mataa keenyaa akka formulate goone yookaan akka formi goone akka uumnu jechuudha. Just it guides us to construct our own argument. Argumentii keenya akka ijaarrannu yookaan yaada keenya akka dhiyeeffannu barreeffamaanis ta'e jechaan jechuudha. Lammaffaa immoo argumentii nama biraa akka evaluate goonu yookaan yaada nama biraa akka gamaggamnu jechuu keenya. The soundness of others arguments. Argumentiin nama biraa soundiidha moo unsoundiidha? Gaariidha moo gaarii miti jennee evaluate kan ittiin goonu yookaan kan ittiin gamaggamnu meeshaa gaariidha loojikiin jechuudha. Baay'ee gaarii. Pythagoras was the first to use the word philosopher to call a person who clearly shows a marked curiosity in the things he experiences and analyses. Pythagoras yeroo jalqabaatii fi jecha philosopher jedhamtu kana kan fayyadame Pythagoras. Pythagoras nama akkamiittiin philosopherii jedhee waama ture? Nama curiosity nama ta'e yookaan waa baruudhaaf nama dhimmu tokko, nama waa baruudhaaf dheebuu qabu tokko, guggutii qabu tokko jechuudha waa baruudhaaf. Nama akkasiitiin maal jedhaani? Philosopher jedhaan ture. Sila maal jennee turre? Philosophy, love of wisdom, ogummaa barbaaduudha, ogummaa jaallachuudha. Kanaaf Pythagoras nama curiosity qabu waa baruudhaaf nama dheebuu qabu tokkoon maal jedheen? Philosopher jedheen yeroo jalqabaa fi philosophy refers to the development of critical habits. Philosophy egaa the development of critical habits yommuu jennu bartee gad fageessine wanta tokko gad fageessine critically yaadu, fageessine yaadu yookaan gad fageessine yaadu jechuu keenya. Kanaaf dandeettii gad fageessanii yaaduu hubachuu guddifachuu. Cause continuous search for truth. Haala itti fufaa ta'een dhugaa barbaadu, dhugaa soqu. And the questioning of the apparent. Gaaffii ma gaafannullee yommuu gaafannullee karaa ifa ta'een akkamitti akka gaafan. Wanta tokko yommuu qorannu karaa ifa ta'een akkamitti akka qorannu jechuudha. Philosophiin egaa kanaan kan inni refer godhu. The best way to learn and understand the philosophy is to philosophize jedhu. Kana jechuun philosophy barachuu fi hubachuu yoo barbaadde yookaan philosophiin akkasii galu yoo barbaadde philosophize godhi yookaan falassami. Akkasumatti theory barattee dhiisita otoo hin taane waa dubbistee kitaabilee philosophy dubbistee dhiifta otoo hin taane falassamuu si gaafata jechuudha. Namni tokko this is my philosophy yommuu philosophy qaba. Philosophize gochuun gaafata. Philosophy sirriitti hubachuu barbaanne. To be confronted with philosophical questions. To use philosophical language. Philosophy sirriitti hubachuu barbaanne egaa philosophical questionii nu mudatan yookaan confronted nu godhan furuu yommuu barbaanne philosophical language fayyadamuudha. Philosophical language. Afaanonni yookaan jechoonni nuti fayyadamnu philosophical kan ta'an. To become acquainted with differing philosophical positions and maneuvers.
Philosophical positionii qabachuu. Philosophical positioniidhaan wal baruu acquainted ta'uu. Maneuver isheen jettu kun jecha militariiti. Jecha wottaaddaraati. Tooftaadhaan lolu yookaan tooftaadhaan advance godhuu gara fuula duraatti. Just philosophy yommuu barannu malaan yookaan tooftaadhaan jechuudha. Philosophical positionii qabachuudhaan yaada keenya yommuu ibsannu, yaada namaa yommuu criticize goonu, yommuu qeeqnu hundumaa jechuudha. Philosophical positionii adda baafachuu nu barbaachisa. To read the philosophers themselves. Philosopherootuma mataa isaanii dubbisuu danda'u. Yaada isaanii akkamitti akka isaan yaadan, akkamitti akka isaan rakkinoota furan dubbisuu danda'udha bakka sammuu isaanii yaada isaanii dubbisuu danda'udha. Philosophy hubachuu yoo barbaanne. To grapple with the issues for oneself. Issuewwan wajjin yookaan dhimmoota furmaata barbaadan wajjin grapple godhuu yookaan wal'aansoo wal qabu just hudhanii wal qabu akka jechuu isaanii wal'aansoo qabu issuewwan wajjin wal'aansoo qabu rakkinoota sodaachuutu hin taane wanta furmaata barbaadu wanta wal nama falmisiisu tokko issue yommuu jennu jechuudha keenya isaan wajjin wal'aansoo qabudha. Philosophy baruu yommuu barbaanne understand gochuuf learn gochuu yommuu barbaanne jechuudha. Well. Kan ittiin sana ilaallu basic features of philosophy. Amaloota philosophy warra bu'uuraa asirratti kan laallu ta'a. Philosophy is set of views or beliefs about life and the universe. Philosophiin walitti qabama yaada yookaan amantaa nuti ilaalcha nuti yuunivarsii irratti qabnudha. Laayifii jireenyaa fi yuunivarsii kana ilaalcha nuti qabnudha. Amantaa nuti qabnudha. Waa'ee laayifii, waa'ee jireenyaa fi waa'ee hawaa, waa'ee yuunivarsii. Process of reflecting and criticizing most deeply held conceptions and beliefs. By the way, inni duraa sun inni jalqaba irratti jenneef set of views or beliefs. Ilaalcha waa'ee jireenyaa fi waa'ee laayifii fi yuunivarsii irratti qabnu kun having philosophy dha. Namni tokko this is my philosophy yommuu jedhu philosophy yookaan ilaalcha qaba jechuudha waa'ee jireenyaa irratti waa'ee yuunivarsii kana irratti. Lammaffaa irratti ni dhufu doing a philosophy dha. Process of reflecting and criticizing most deeply held conceptions and beliefs. Yaadawwan qabnu sana beliefii keenya sana view qabnu sana yemmuu reflect goonu yommuu ibsinu jechuudha. Akkasuma yemmuu criticizing goonu wanta tokko yemmuu qeeqnu sababa ta'an rational ta'anii jechuudha. Kanaaf doing a philosophy hojjechaa jirra jechuudha. Dura yemmuu yaada qabnu waa'ee laayifii fi yuunivarsii irratti having philosophy jenna. Amma yaada qabnu sana yemmuu reflect goonu yemmuu calaqqisiifnu yemmuu ibsinu doing philosophy dha. Philosophy is rational attempt to look at the world as a whole. Addunyaa kana waliigala ishee ilaaluudhaaf baruudhaaf attempt godhuudha yookaan yaaluudha jechuudha. Rational attempt to look at the world as a whole. Addunyaan kun maal fakkaatti jennee ija keenyaan laaluudha. Ija yaadaatiin jechuudha. Logical analysis of language and clarification of the meaning of words and concepts. Hiikaawwan jechootaa fi konseptiiwwan irratti jechuudha. Xiinxala gaggeessuudha. Analyze gochuudha. Xiinxaluudha. Waa'ee hiika jecha tokko, waa'ee konseptii tokko, jecha tokko akkamitti akka ibsinu, akkamitti akka clarify goonu, konseptii tokko akkamitti akka clarify goonu, akkamitti akka ibsinu analyze gochuudha jechuudha. Philosophy group of perennial problems where philosophers always have sought to answers. Addunyaan keenya perennial problemidhaan guutuudha yookaan perennial yommuu jennu rakkina yeroo dheeraaf turu. Rakkina barootaa jechuudha. Rakkina bara lakkoofsise. Kanaaf addunyaan keenya rakkina bara lakkoofsiseen guutuudha. Filoosofaroonni yeroo hundumaa rakkinoota sana deebisuudhaaf kan isaan dhama'an jechuudha. Basic feature of philosophy kana fakkaata. Core branches of philosophy. Dameewwan philosophy jalatti immoo kan laallu. Philosophy egaa baay'ee bal'aadha jenneerra
Specific subjectii miti kan inni qo'atu baay'ee bal'aadha. Philosophy has different primarily in the secondary branches. Isaan kun warra muraasa jechuudha. Metaphysics damee philosophy keessaa isa tokkodha. Metaphysics is philosophical study of reality or existence. Waa'ee reality yookaan argama wanta tokkoo kan qo'atudha metaphysics bal'inaan kan laallu ta'a. Epistemology. Epistemology is philosophical study of knowledge and the truth. Epistemologiinis damee filoosofii ta'ee waa'ee dhugaa fi waa'ee beekumsaa dhugaan maal akka ta'e beekumsi maal akka ta'e kan qo'atudha. Axiologiidhaan inni sadaffaan axiology is philosophical study of value or worth of something. Gatii wanta tokko value wanta tokko kan qo'atudha axiologiin. Achi alattis bal'inaan kan laallu ta'a. Logic inni arfaffaan logicidha. Logic is the study of argument or reason. Waa'ee saayinsii waa'ee argumentii qo'atuu fi gamaggamudha loojikiin ammoo. Jurisprudensiinis jira jala itti dabalachuu hin dandeessu. Kan biraas jirudha. Jurisprudensiinis damee filoosofii ta'ee saayinsii yookaan falaasama waa'ee seeraa qo'atudha. Nature of law. Waa'ee amala seeraa kan qo'atu saayinsii seeraati jurisprudensiinis asuma jalatti argama. Well. Metaphysics damee filoosofii keessaa inni tokko metaphysicsdha. Etymologically, metaphysics comes from two Greek words. Jechoota Giriikii lamarraa kan dhufedha. Meta jechuun beyond, upon or after jechuu keenya. Physica yommuu jennu ammoo physics literally to mean things after the physical world jechuu keenya. Addunyaa mul'atu kana jechuu keenya. Metaphysics ammoo beyond this physical world jechuu keenya. Addunyaa mul'atu kana garasitti kan jiru kan qo'atudha. Waa'ee maalii jenne waa'ee reality fi waa'ee existence. Addunyaa mul'atu wantoota physically addunyaa keenya irratti mul'atan kana irra kan darbe kan qo'atu jechuu keenya metaphysics. Waa'ee reality qo'ata. Nature of the reality. Uumama reality. Seeks an irreducible foundation of reality where knowledge can induced or deduced. Irreducible foundationii ka'a. Irreducible foundation yommuu jennu foundationiin sochoodhaan ka'a jechuudha. Waa'ee maalii kan akka qo'annu waa'ee beekumsa. Beekumsa eessaa akka argamu eessaa induced ta'a yookaan deduced ta'a. Beekumsa eessaa akka argamu kan qo'atudha jechuudha metaphysicsini. Waa'ee madda beekumsaa fa'aa jechuu keenya source of knowledge. Deals with issues of metaphysicsin addunyaa mul'atu yookaan physical world kana achitti kan jirus qo'ata jenneerra. Kanaaf waa'ee reality of God, waa'ee waaqa, waa'ee waaqayyoo, freedom, soul, immortality, waa'ee birmadummaan maal akka ta'e, lubbuun maal akka taate, life after death, jireenyi du'a booda jiramoo hin jiru, immortality lubbuun hin duutan jedhamu jira. Waa'ee isaa kan qo'atudha metaphysicsini. The mind, body problem, form and the substance. Ergaa isaan kunniin hundi physical world gamatti kan jiranidha. Waan hin mul'anne jechuudha. Relationship, cause and effect relationship. Waa'ee isaanii hundumaa kan qo'atudha metaphysicsini. Here are some of the questions that metaphysics primarily deals with. Metaphysicsin gaaffiiwwan armaan gadii kana fakkaatan kaasa. What is reality? Realitiin maalidha? Existensiin maalidha? Dhugummaan jechuudha. Kan argamni wanta tokko. What is the ultimate real? Wanti dhumni yookaan fiixeen reality eessadha maalidha? Nature reality maalidha? Uumamni reality maalidha? Is it one thing or is it many different things? Wanti beekamu kun realitiin kun waan tokkodha moo waan baay'eedha? Egaa akkamitti immoo realitiin kun akkamitti argama? Seensi gochuudha immoo qaama miiraa keenyaa immoo in daddarba namaa namatti in daddarba. Egaa waa'ee reality fi waa'ee appearance different, what makes reality different from a mere appearance? Wanta tokko mere appearance just akkasumatti callisee argamu fi reality isaa gidduu
hariiroon jira, garaagarummaan jira. Does God exist? Waaqni jira. Yoo jiraate akkamitti jiraachuusaa akkamitti prove goona? Jiraachuusaa proving gochuu dandeenya. Waan kana gaaffii akkasii kana kaasa. Metaphysics jechuudha. Beyond or after physical world. Metaphysical questions may be divided into 4 subsets or aspects. Gaaffiiwwan metaphysicaaliin kunniin jechuudha aspektiiwwan amaloota armaan gadii kana arfanitti qoodamu. Cosmological aspectiidha inni jalqaba. Cosmology, cosmo yommuu jennu hawaa jechuu kenna, universe jechuu kenna. Study of theories about the origin, nature, development of the universe and orderly system. Universiin kun akkamitti akka uumame, uumamni universii kanaa maal akka ta'e, neechariinsaa, developmentiinsaa maal keessa akka darbe universiin kun, eessaa akka dhufe universumti kuniyyuu jechuudha. Gaaffii akkasii kaasa. Cosmological aspect isaati kun. Cosmological question armaan gadii kana kaasuu ni dandeenya. How did the universe originate and develop? Universiin kun akkamitti uumamte? Hawaan kun akkamitti uumamte? Akkamitti immoo develop taate? Akkamitti guddatte? Akkamitti dagaagde universiin kun? Gaaffilee jedhu kaasa. Did it come about by accident or design? Tasuma dhufte moo yookaan wanta ishee irratti ta'erraa uumamte moo design taateema kalaqamte universiin kun, hawaan kun? Does its existence have any purpose? Uumamti universii kanaa purpose qaba moo akkasumaan tasa kan uumamedha moo kaayyoo wayitiif uumame? Kun cosmological aspect metaphysicsiti jechuudha. Theological aspect immoo qaba. Theology yommuu jennu egaa saayinsii waa'ee waaqaa qo'achuu jechuudha. Part of religious theory that deals about God. Theological question armaan gadii kana kaasa. Gaaffii theology. Theology jechuun saayinsii waa'ee waaqaa qo'atuu jechuu keenya. Amala waaqaa, waaqni eenyu akka ta'e kan qo'atudha theology'n. Is there a God? Waaqni jira? If so, is there one or more than one? Yoo jira ta'e tokko moo tokko oltu jira? What are the attributes of God? Amaloonni waaqaa maalidha? Kun egaa theological question metaphysics'n kaasudha. If God is both all good and all powerful, why does evil exist? Waaqayyoo guddaadha eegate, hundumaan ol guddaa fi gaariidha eegate. Evilin maaliif jiraata? Wanta hamaan maaliif jiraata? If God exists, what is his relationship with human beings and the real world of everyday life? Waaqayyo erga jira ta'e hariiroon inni ilmaan namaa wajjin qabu maalidha? Hariiroon inni ilmaan namaa yookaan addunyaa kanaa wajjin qabu, jireenya guyyaa guyyaa keessatti ilmaan namaa wajjin qabu maalidha? Gaaffilee akkasii kana kaasa. Theological aspect of metaphysics. Anthropological aspect kan biraa immoo anthropological aspect qaba metaphysics'n. Deals with the study of human beings. Anthropology yommuu jennu waa'ee dhala namaa kan qo'atudha. Anthropological question armaan gadii kana kaasa. What is the relationship between mind and the body? Sammuu fi qaama namaa gidduu hariiroo maaltu jira? Is mind more fundamental than body, with body depending on mind or vice versa? Sammuun qaama namaarra barbaachisaadha moo? Qaamni namaa sammuu irratti dippeendita moo? Sammuutti hirkata moo qaamni namaa kun, bodiin kun? Moo garagaltoo sanadha, vice versa? Kana jechuun sammuu namaatu qaama namaatti irratti hirkata moo qaama namaatu sammuu irratti hirkata? Kun anthropological aspect isaati jechuudha. What is humanity's moral status? Moral status'n dhala namaa maalidha? Are people born good, evil or morally neutral? Namni yommuu dhalatu gaariidha moo hamaadha moo gaariis miti hamaas miti, neutral jechuudha. Ontologyidha. Dameen metaphysics jalatti kan argamu ontological aspectidha inni arfaffaan jechuudha. Is the study the ultimate nature of reality or existence. Egaa metaphysics'n baay'ee bal'aadha. Ontology yommuu jennu waa'ee reality fi existence kan qo'atudha.
Ontological question armaan gadii kana ilaaluu ni dandeenya. Is basic reality found in matter of physical energy? Realitiin kan inni argamu maatariidhaan moo physical energyidhaan humna wayiitiin kan inni argamu realitiin kun? Moo maatariidhaan qaama wayii uffateeti kan argamu? Is it found in spirit or spiritual energy? Hafuuraan moo energy hafuuraa yookaan humna hafuuraatiin kan argamu? Maaltu realitiin? Realitiin. Realitiin kun orderliidha moo lawfulidha? Kan seera mataasaa kan qabudha moo qindaa'aa wayiiti moo realitiin kun akkasumatti kan argamu? Is it merely orderable by the human mind? Realitiin kun sammuu namaatiin order ta'a yookaan sammuu namaatiin ajajamaa? Ontological questionidha isaan kunniini. Dameen filoozofiin lammaffaan epistemology. Epistemology derived from Greek words episteme meaning knowledge, understanding, and the logos meaning study of something or knowledge jechuudha. Well, kanaaf epistemology bakka tokkotti yemmuu finnu literally maal jechuu keenya the study of truth or knowledge. Waa'ee dhugaa yookaan waa'ee beekumsaa qo'achuu jechuu keenya epistemology yemmuu jennu saayinsii waa'ee dhugaa yookaan waa'ee beekumsaa qo'atudha. Deals with nature uumamaa wajjin. Uumama beekumsaa wajjin. Nature of knowledge, scope of knowledge. Beekumsi scope knowledge. Beekumsi hammam baranna hammamtu baratama. Beekumsumti bal'inni isaas yookaan scopein isaa amma eessaatti. Meaning hiikumti knowledge yookaan beekumsa maalidha? Possibility of knowledge. Knowledgein akkamitti baratama? Deals with issues of knowledge, opinion, truth, falsity, reason, experience, and faith. Egaa waa'ee knowledge wajjin issuewwan akkasii wajjin opinion yaadaa wajjin truth, falsity, soba ta'uusaa wanti tokko reason, experience, and faith amantaa fa'aa wajjin wal qabata epistemology jechuudha. Well, epistemology deals with the dependability of knowledge and the validity of sources. Egaa knowledgein jechuudha soorsii adda addaa irraa argama. Soorsiiwwan kanarraa knowledgein argamu kun hammam akka inni valid ta'e. Knowledgein maal irratti depend ta'a jechuudha. Soorsii irratti depend ta'a. Knowledgein soorsii adda addaa irraa argama. Soorsiiwwan knowledge yookaan maddawwan beekumsaa kan qo'atudha epistemology gama tokkoon. Hence, the study of knowledge involves three main areas. Naaf epistemology waa'ee beekumsaa gaafa qo'ata gaaf jennu area one sadi of jalatti qabata. Source of knowledge. Knowledgein eessaa argama? Ways to acquire knowledge. Beekumsa akkamitti arganna? Nature of knowledge. Uumamumti beekumsa maal akka fakkaatu? The validity of knowledge. Beekumsirrummaa beekumsi sirrii ta'uusaa wanti beeknu sun sirrii ta'uusaa yookaan sirrii ta'uu dhabuusaa jechuu keenya. The following are among the questions or issues with which epistemology deals with. Gaa epistemology'n issuewwan armaan gadii kanaan wajjin wal qabata. Is knowledge? What is knowledge? Beekumsumti maalidha? What does it mean to know? Beekuu jechuun maal jechuudha? What is the source of knowledge? Experience, reason or both? Maddi beekumsaa maalidha? Muuxannoodha moo yaaduudha moo reason out gochuudha moo isaan lamaan? Maddi beekumsaa eessa? How can we be sure that we perceive through our senses is correct? Wanti seensii keenyaan yookaan qaamota miiraa keenyaan fuunu, stimulasiin fuunu sirrii ta'uusaa, correct ta'uusaa maaliin beekna? Akkamitti sure taana? Akkamitti ergitanyaa taanadha? What makes knowledge different from belief or opinion? Knowledge yookaan beekumsa ilaalcha yaada yookaan ammoo ilaalcha tokkorraa ilaalchuma wayiirra maaltu adda godha? What is truth? Dhugaan maali? How can we now statement is true? Himamni tokko dhugaa ta'uusaa akkamitti beekna? Can reason really help us to know phenomenal things without being informed by sense experiences?
reason reason out gochuudhumaan yookaan thought gochuudhaan yaaduudhumaan utuu seensi keenya fayyadamin jechuudha. Waan tokko baruu hin dandeenya. Finoominaa wayii baruu hin dandeenya. Waa'ee waan tokko beekuu dandeenya utuu seensi hin godhin. Qaamota miiraa keenyaan seensituu hin godhin yaaduudhumaan akkasumatti thought gochuudha. Well, epistemology seeks answers to a number of fundamental issues. Egaa epistemologiin issuuwwan armaan gadii kanaan dhimmoota armaan gadii kanaan wal qabata. Isaaniif gaaffii deebisuudhaaf kan dhama'uudha. Attempt kan godhuudha jechuudha epistemologiin. Whether reality can even be known. Realityumti kuni baramuu danda'a. Realitiin wanta baramuu danda'uudha. Whether truth is relative or absolute. Truthiin kan jennu kun dhugaa wanti jennuun kun relatively dha moo absolute dha. Relative yommuu jennu kan relative truth yommuu jennu iddoo tokkotti wanti truth ta'e tokko iddoo kaanitti false ta'uu danda'a, falsity ta'uu danda'a. Yeroo tokko wanti dhugaa ture immoo yeroo kaan soba ta'uu danda'a. Kuni relativity of truth dha. Fakkeenyaaf dur lafti diriirtuudha jedhamee amanamaa ture. Ergasii as ammoo lafti geengoo ta'uu ishee mirkaneessan Aristootil faanti. Lafti geengoo ta'uu ishee mirkaneessan. Just dur lafti diriirtuudha jedhamee yommuu amanamaa ture sana tiruuziidha jechuudha. Yeroo sana isaaniif dhugaa ture. Ergasii immoo lafti geengoo ta'uu ishee erga mirkanaa'een booda inni foolsii ta'e geengoo ta'uun sun immoo tiruuzii ta'e jechuudha. Kanaaf relativelyidha. Tiruuziin yommuu jennu yeroo wayii wanti dhugaa ture yeroo wayii immoo soba ta'uu danda'a. Bakka wayiitti biyya wayiitti immoo wanti dhugaa ta'e biyya kan biraatti soba ta'uu danda'a. Moo absoluutidha. Tiruuzumti kunuyyuu absoluutidha. Yookaan dhugaa hin jijjiiramne jechuudha. Dhugaa hin jijjiiramnedha. Whether truth is subjected to change or not akkuma jenne jechuudha. Dhugaan hin jijjiirama moo hin jijjiiramu. Dhugaan jijjiiramaaf saaxilamaadha moo saaxilamaa miti. The other major aspect of epistemology is about the source of human knowledge. Egaa aspektii epistemolojii keessa amaloota epistemolojii keessaa inni tokko source of knowledge dha. Maddi beekumsaa maali jedhee kan qo'atudha. Empiricism dha tokko maddi beekumsaa. Empiricism gaafa jennu sense or experience. Wanta seensii keenyaan fuunu wanta qaamota miiraa keenyaan fuunurraa beekumsi argama. Rationalism yaaduudhaan yookaan reason out gochuudhaan reason or thought yaaduudhaan beekumsi argama. Bal'isnee ilaalla. Intuition yommuu jennu direct apprehension uumamuma keenyaan sammuuma keenya keessa jechuudha. Beekumsi tokko tokko uumamumaan sammuu keenya keessatti kan uumamu jira kan uumamutti wajjin dhalannu jechuudha. Fakkeenyaaf kan akka waa'ee seeksii fa'aa, waa'ee nyaataa fa'aa, fuuddi waan akkasii waan keessatti warra beezik ta'an kan sammuuma keenya keessa uumamuma keenya keessa keenyatti kan jiru beekumsa akkasii jechuu keenya intuition yommuu jennu. Ilaalla bal'inaani. Revelation yommuu jennu ammoo supernatural being or from God jechuu keenya. Waaqayyo irraa yookaan isa hundumaa danda'u waaqayyo irraa isa karaa mul'ataa arginu jechuu keenya. Revelation yommuu jennu amantaa keessatti isa waaqni namatti argisiisu jechuudha. Mul'ata jechuu keenya raa'ii. Authority, expertise or professionals. Egaa beekumsi ammas maalidha? Authority irraa argama. Source of knowledge'n tokko authority dha. Kana jechuun nama expertise ta'e yookaan nama barate jechuudha. Nama beekumsaan nu caalu tokko. Achirraas beekumsiin argamaadha. Well, empiricism yommuu ilaallu knowledge appears to be built into the very nature of human experience. Beekumsi jechuudha very nature namumti yommuu uumamu nature isaatiin beekumsa qabatee dhalate jechuun namni intuitioniin akkuma jedhutti ta'e jechuudha. Beekumsi gaa kan argamu akka empiricismiitti experience irra jechuudha. Namni experience yookaan muuxannoo guyyaa guyyaatti muuxannoo isa mudatan hundumaarraa
beekumsa argata, beekumsi muuxannoodhaan dhufaa saayinsii jedhudha empiricisimiin. Sensory knowing is immediate and universal. Sensory irraa egaa kan nuti argannu sensory irraa yommuu jennu wanta nuti seensi goone jechuudha. Qaamolee miiraa keenyaa shanan fayyadamnee harka, gogaa keenya, ija keenya, maalii keenya fayyadamnee beekumsa argannu jechuudha environment irra. Experienceidhaan beekumsi build ta'a yookaan inni ijaarama beekumsi namaa hin kuufamaadha. Dadhabina qammaa'uu qaba akka empiricisimiitti. Seensarii keenya fayyadamne muuxannoo guyyaa guyyaatti keessa dabarurraa beekumsi argama yommuu jedhu wiikinasii qaba. Tokko wiikinasiin isaa eessaa kan maddeedha. Data obtained from human senses is incomplete and undependable. Yeroo tokko wanti nuti environment irraa seensi goon incomplete. Dataan nuti environment irraa seensi goonu jechuudha. Guutuu mini amanamaas miti undependable. Fakkeenyaaf moojila keessan irras ilaaluu hin dandeessu. Muka tokko jechuudha istiikii tokko bishaan irra ciibsitanii jala bishaan jalatti yommuu ilaaltan istiikiin sun akka waan jajallaa ta'etti isinitti mul'ata. Muka jajallaa wayita argitu jechuudha. Garuu bishaan irraa yommuu ol kaaftanii ilaaltan istiikiin sun qajeelaadhuma jechuudha. Kanaaf incomplete ta'e dogongora fiigarii dogongoraa wayii uuma jechuudha yeroo tokko. Kanaaf jecha wantumti seensi goonu hundi beekumsa ta'uu hin danda'udha. Kun weakness isaati qaama. Fakkeenya fatigue, frustration, illness may distort and limit sensory perception. Sensory perception keenya sensory perception gara hundarratti ilaalla. Maal godhu distort godhu. Fatigue, strappo jechuu keenya. Frustration yommuu sodaannu yommuu raafamu. Dhukkubni illness mataansa. Sensory perception keenya maal godha distort godha yookaan hin jeeqa jechuudha. Fakkeenyaaf illnessiidha wal qabatee nama dhukkubsate tokko ituu sa'aatii itti geessitanii iskiriinii sa'aatii qaqqabee kun bilbila isiniin jechuu danda'a. Yookaan immoo bilbila immoo itti geessitan kun piisiidha. Kuni waan akkasiin jechuu danda'a jechuudha. Sababa dhukkuba isaatiirraa kan ka'e sababa sodaateefis sababa qaamonni isaa yookiin maashaaleen isaa fatigue ta'aniif yookaan strappoon maashaalee isaa qabateefis ija isaa ta'uu danda'a, gogaa isaa ta'uu danda'a, maal isaa yommuu strappoon isa qabate namni tokko sensory perceptioniin isaa maal ta'a distorted ta'a, hin jeeqamaa jechuudha. Kanaaf wanti seensi goone hundi dependability miti incompleteidha jechumaafi. There are unaudible and invisible things that cannot be identified by sense. Wantoonni tokko seensi goonee wantoonni nageenya yookaan hin argine jiru. Inaudible yommuu jennu jecha sagaleewwan hin dhaga'amne jechuudha. Gurra keenyatti kan hin dhaga'amne fi ija keenyatti kan hin mul'anne tarii itti hiiknee yookaan sadarkaa maayikirooskooppii irratti arguu dandeenya ta'a. Yookaan immoo fagoo irraa jirra yommuu ta'e itti hiiknee arguu dandeenya ta'a. Seensii keenyaan jechuudha wanta hundan dhageenyu gurra keenyaan, wanta hundan arginu ija keenyaan, even gogaa keenya waan hunda akkasitti seensii keenyaan hubachuu dhiisuu dandeenyaadha. Weaknessii empiricismiiti jechuudha. Empiricismii jechuun ammas irras ni deebi'a. Knowledge that gained from experience. Advantage in empiricismii ammoo many sensory experience and experiments are open to both replication and the public examination. Wantoonni nuti seensi goonee beekumsi nuti seensariidhaan kuufannu sun jechuudha. Experimentiidhaaf openidha bakka replication ta'uu danda'u, examination ta'uu danda'u, qoramuu danda'u yookaan qorannoon irratti gaggeeffamuu danda'a jechuudha. Well, the second source of knowledge is rationalism. Jalqaba irratti empiricismiidha jenneerra maddii knowledge yookaan beekumsaa jechuudha. Empiricismiidha sense experience irraa beekumsa argannudha jenneerra. Inni taanu rationalismiidha yookaan yaaduudhaan thought gochuudhaan beekumsa argachuu dandeenya. Reason is source of knowledge. Yaaduun yookaan gatteenye thought gochuun madda beekumsaa ta'uu danda'a. Emphasize on capability of humanity's power of thought and the mind.
Rationalism jechuudha kan isaan emphasize godhan yookaan focus godhan dhalli namaa capability yookaan dandeettii kamii qaba? Dandeettii waa yaadu. Sammuun namaa kun paaworii waa yaaduu qaba, dandeettii waa yaaduu qaba. Kanaaf sammuu keenya kanaan itti fayyadamne gatteenya yaaduudhaan waan baay'ee beekumsa baay'ee argamsiisuu hin dandeenya. By the way, yeroo eksperimentiin hin jirre yookaan qorannoon akka ammaa kana yeroo eksperimentii gaggeessuun salphaan turre kana dur jechuudha. Filoozofaroonni beektonni baay'een beekumsa kan maddisiisan gatta'anii yaaduudhaan. Aristootil faanti lafti maaliif geengoo akka taate yemmuu yaaduudhaan gatta'ee yemmuu yaadu tooti yemmuu godhu just addeessa irratti seenaa isaa dubbisuu hin dandeessu. Fakkii maalii arge. Walumaa gala saayintistoonni baay'een isaanii yaaduudhaan saayinsii baay'ee har'a nuti barachaa jirru filoozofii baay'ee kan isaan biraan ga'an jechuudha. Humans are capable of arriving at irrefutable knowledge independently of sensory experience. Experience yookaan muuxannoo irra kan darbe jechuudha. Namni gattaa'ee yaaduudhaan beekumsa bira ga'uu hin danda'a. Dandeettii akkasii qaba dhalli namaa. Sense alone cannot provide consistent, universal, valid judgment. Sensiin weakness isaatu yemmuu ilaalle incomplete fi undependableedha. Daataan nuti sense orgaaniidhaan argannu jennee turre. Kanaaf sensiin kophaasaa maal nuuf fiduu hin danda'u? Judgmentii universal kan ta'e, consistent sirrii kan ta'e, qabatamaa kan ta'e, sirrii kan ta'e akkasii nuuf fiduu hin danda'u. Gadi fageessinee yaaduudhaan teenya toot gochuudhaan beekumsa argachuu hin dandeenyadha. Data obtained through senses are raw material knowledge. Sensiidhaan wanti nuti argannu deetaan jechuudha akka raw material yookaan meeshaa dheedhii tokkotti nu gargaara malee beekumsa ta'uu hin danda'udha akka rationalismiitti. People have the power to know with certainty various truths about the universe that the sense alone cannot give. Kanaaf dhalli namaa uumama isaatiin dandeettii yaadee kan seensiin qofti nuuf kennuu hin dandeenya jechuudha. Waa'ee yuunivarsii kana, waa'ee dhugaa baruu yoo barbaade namni dandeettii yaaduu qabaadha. Dandeettii gadi taa'ee yaaduu qabaadha. Intuishiniidha inni kan biraan. Intuishiniidha. Just asitti maal jenne source of knowledge, empiricism ilaalle, rationalism ilaalle, itti aansinee intuition ilaalla, direct apprehension. Wanta uumamaan sammuu keenya keessatti beekumsa sammuu keenya keessa jiru directly yemmuu hojiitti geeddarru jechuudha. Well, direct apprehension or grasping of knowledge. Intuition yemmuu jennu yaadumayyuu nun gaafatu just yookaan ammoo muuxannoo nun gaafatu, gatteenya yaadus nun gaafatu, akkasumatti sammuu keenya keessaa fuune immediately kan deebisnu jechuudha. Immediate feeling of certainty or sudden flash of insight yemmuu jennu aha experience kan jedhamu jechuudha. Wanti kun edaa waan kanaaf akkas ta'e. Sammuu keenya keessatti tasa kan nuuf ifu kan bilicnuuf jedhu jechuudha. Not derived from reasoning or sense perception. Gatteenya yaadne yookaan ammoo sensi goonetii miti. Beekumsi intuishinii irraa argama yemmuu jennu yookaan intuishiniin akka madda beekumsa tokkooti yemmuu jennu. Gadi teenya yaadnetii miti yookaan ammoo sensi goonetii miti, experience irraas miti. Uumamaan sammuu keenya keessatti kan jiru baasuu jechuudha. Beekumsa sammuu keenya keessa uumamaan jiru. Akkan sila isin kaase fakkeenya salphaa tokko waa'ee seeksii maal jechuudha seeksiin jettanii nama tokko su gaafattanii nama just reasoning gochuun isan barbaachisu yaaduun isan barbaachisu jechuudha yookaan ammoo qaama miiraa isaarraa seensi godheemini experience irraas miti muuxannoo isan gaafatu waa'ee seeksii maalidha seensiin osoo jettaniin waan kana jedhee hammuma sammuusaa keessa jiru uumamaan beekumsa qabu sana isinitti himuu danda'a. Source of both religious and secular knowledge. Egaa intuishiniin yeroo baay'ee religionii keessatti
akkasumas seekularii keessatti illee akka source of knowledge itti gargaara. Source for many scientific advancements akkasumas guddina saayinsiitiif illee gahee taphateera. Experimentiidhaaf illee experimentationiidhaan confirmed ta'a yookaan immoo dhugummaan isaa mirkanaa'eera jechuudha. Intuishiniin madda beekumsaa akka ta'e. Garuu weaknessii isaa qaba, weaknessii mataa isaa qaba. Weakness or danger of intuition when it used alone it may. Intuishinii qofa fayyadamne yemmuu wanta tokko define goone yookaan akka madda beekumsaatti yemmuu fayyadamne intuishinii balaan inni fidu goes astray very easily. Salphumatti dhugaarraa fagaachuu dandeenya jechuudha. Lead to absurd claims gowwoomfamuu yookaan dogoggora keessa galuu dandeenya. Intuishinii balaan intuishinii kana dhagaa. Revelationiidha. Source of knowledge inni arfaffaan revelationiidha. Primary source of knowledge in religion. Revelation yommuu jennu mul'ata jechuu keenyas raa'ii jennudha. Waaqni namatti argisiisudha jechuudha. Inni kun keessattuu akka source of knowledge'tti kan gargaaru religionii keessatti mana amantaatti. Presupposes transcendent supernatural reality. Realitiin maal jedha? Metaphysiksiin gaafa qotu realitiin transcendentiidha moo akkasumatti inni wajjin kan dhalatudha moo nama kan daddarbudha jechaa ture. Supernaturalii irraa revelationii wayii fudhannaa yookaan beekumsa fudhannaadha. Kan isaan presuppose godhan yookaan dursanii yaadan jechuudha. Yookaan immoo realitiin eenyurraa waaqarraa nutti darba. Waaqatu waan nutti argisiisaadha. Used as omniscience source of information. Maddi beekumsaa kun jedhu omniscience yommuu jennu isa hundumaa danda'u, isa hundumaa beeku jechuu keenya. Just waaqayyo hundumaa isa beekuudha. Kanaaf informationiin kun isa hundumaa beeku biraa nuuf dhufedha kan jedhudha. Revelationiin by the way transcendent yommuu jennu karaa miiraakilii ta'een jechuu keenya yookaan ammoo karaa maajik ta'eenis waan akkasii illee jechuun danda'ama. Garuu revelation yommuu jennu karaa miiraakilii ta'een karaa dinqii ta'een jechuudha. Kan waa'ee nutti argisiisudha. Beekumsi jedhu warri revelationii yookaan mul'ata irraa beekumsi argama jedhan kun jechuudha. The truth revealed is absolute and uncontaminated information. Dhugaan yookaan beekumsi revelationiin argamu kuni absoluteidha. Qabatamaadha bakka shakkuun hin jiru. Dhugaadhuma bakka uncontaminatedidha. Contaminated informationidha. Informationii maal hin taanedha? Soba hin taane. Informationii sirrii. Informationii hin faalamne jechuudha. Kallattiidhaan immoo hiika. Informationii maqaa sirrii. Informationii absolute ta'e. Guutumaan guututti sirrii ta'edha. Maaliif waaqarraa waan dhufeef. Kanaaf egaa metaphysiksiin tokko maal jennee turre beekumsi eessaa argama? Beekumsi can reality be grasped by senses or it is transcendent? Reality mti kun jechuudha. Akkamitti barama yemmuu jedhee qo'atu seensiidhaan immoo akka madda beekumsaa tokkotti jechuudha. Moo transcendentidha miraakilii wayitiin yookaan revelationiidhaan moo akka jechuuti jechuudha. Gaaffii akkasiifaa deebisa metaphysiksiin. Well limitationin isa maalidha yemmuu jettan kan revelationii knowledge can be distorted through time. Beekumsi revelationiidhaan yookaan mul'ataan argamu yeroodhaa yerootti distorted ta'uu danda'a. Faalamuu danda'a. Yookaan ammoo itti makamuu maal ta'uu danda'a. Raarrachuu danda'a. Distorted ta'uu danda'a walumaa galatti. Accepted by faith and cannot be proved or disproved empirically. Just kan accepted gootu kan fudhattu amantaadhaani, amantiidhumaani, feeziidhaani malee wanta ati prove yookaan disprove gootu hin jiru. Mul'ataan eega jedhame wanta ati disprove yookaan prove gochuuf deemtu hin jiru.
amanteedhuma fudhatta jechuudha. Feeziidhumaan fudhatta. Inni shanaffaan inni dhumaa paartii kana keessatti ilaallu source of knowledge'n authority. Authority yommuu jennu egaa expertise professional jenneerra miniidha. Nama barate nama beekaa tokko beekumsi achirraa argama jennee accepted as true because it comes from experts. Dhugaadha jedhamee fudhatama yookaan accepted ta'a. Sababni isaas eessaa dhufe jedhamee waan yaadamuu fi experts nama barate waa'ee toopikii tokko nama sirriitti beekurraa kan dhufe waan ta'eef. Note dhumarra akka yaadachiisaatti one source of information alone may not be capable of supplying people with all knowledge. Maddawwan beekumsaa yookaan soorsiiwwan beekumsaa kanneen tokkichisa jechuudha. Achi keessa tokkichisa beekumsa hunda nuu kennuu hin danda'u. All knowledge beekumsa hunda supply nuu gochuu yookaan beekumsa hunda nuu kennuu hin danda'u tokkichi jechuudha. Revelation ta'uu danda'a, intuition ta'uu danda'a, rationalism ta'uu danda'a, empiricism ta'uu danda'a. Tokko qofti beekumsa nuuf kennuudhaaf capable miti yookaan ga'aa miti jechuudha. Hence a complementary or combined use of these sources is necessary to enhance our knowledge. Beekumsa keenya guddisuu yommuu barbaanne maal gochuudha qabaanna? Maddeewwan beekumsaa kanneen combine goone yookaan walitti qindeessine walitti finnee itti fayyadamuudha qabaanna. Tokkoof guuchisoo yookaan complementary waan ta'eef jechuudha. Tuutoriyaaliin keenyarraa kana fakkaatti turte yeroo xaanurraa axiology akka branch of philosophy isa biraatti kan laallu ta'a. Egaa tuutoriyaaliin keenyarraa walumaa gala kana fakkaatti. Viidiyoon kun hamma tokko qo'annaa keessan akka isiniif salphiftu abdiif amantaan qaba. Hamma ammaatti YouTube chaanaalii Dirree Barnootaa warri subscribe hin godhin jirtan ammuma subscribe godha. Maatii ta'an isiniin jedha. Paartii taanuun wal argina. Hammasittuu nagaan naa tura. Nagaa qabaadha. Bye bye.